Yoo addaa isiniif qabadhee dhufee jira. Akkuma beektan PowerPoint yeroo qopheessan yookaan PPT formaatiitiin research yookaan immoo hojii keenya hojii guyyaa guyyaatti hojjennu gaafa PowerPointidhaan yookaan PPT formaatiidhaan dhiyeessinu qaama nu hordofu karaa miidhagaatii fi hawwataa ta'uutu irra jiraata. Kanaaf PPT formaatii ta'e yookaan editable ta'e ana bira argachuu dandeessanii karaa keessatti na dubbisuu dandeessu. Akkuma beektan amma slaayidii jalqabaarratti kan argitan kun waan barbaadan yaada kana as keessatti katabuu dandeessanii. Inni kunis kan qophaa'e waan barbaadan asirratti kaatagorii gootanii fakkeenyaaf hojiiwwan tokkoon adda baastanii argisiisuu yoo barbaadan as keessatti bifa kanaatiin argisiisuu dandeessanii. Kunis akkasuma bifa kanaatiin qophaa'ee jira. Isa kana warreen barbaadan karaa keessatti na dubbisuu dandeessanii. PPT baay'ee miidhagaa fi hawwataa ta'e isiniif qopheessee isin erguu nan danda'a. Kanaaf karaa keessatti na dubbisaa isin jechuun barbaada. Mee viidiyoo isaa silaayidii isaatiniin haa ilaallu. Akkuma argitan silaayidii baay'ee miidhagaa nama hawwatu namoonni salphaatti akka isaan nu duukaa bu'an kan gochuu danda'udha. Kana fakkeenyumaaf isiniif hojjedhe. Isin garuu silaayidii baay'ee yoo barbaadan na dubbisuu dandeessanii karaa isiniif mijatuun isiniif dhiyeessuu nan danda'a. Galatooma laayik sheeriin hin dagatamin.